Jirtu maatii Miltooteek har'a kan isiniif qabannee dhufne akkamiin fakkeenyaa fi wantoota nuun dileetii goon fooldara isa ta'u faayilota garaagaraa daataa garaagaraa yeroo balleessinu gara riisaayikil biinii akka inni hin galle gochuu dandeenya isa jedhudha. Fakkeenyaaf sana dursaa as gubbaarratti fooldara tokko ni daa fakkeenyaa fi maqaa fooldara kana Miltooteek jedha. Fooldara kana amma fakkeenyaa fi fooldara kana dileetii gochuudhaa fi dileetiin jedha. Kana booda akkuma isin argitanii as keessa fideekaa riisaayikil biinii keessa jechuudha. Akka inni gara kana hin deemne gochuudhaa fi maal gochuun qabaasa jedhudha. Fakkeenyaaf kana iddoo isaa duraa sanatti riistoor godheen deebisa. Kana booda akkuma isin argitanii kunoodha fooldarri kiyya jechuudha. Fooldara kiyya keessa homaa wanti tokko iyyuu hin jiru. Akka inni gara riisaayikil biinii hin deemne akkamiin gochuu danda'a isa jedhuu fi riisaayikil biinii dhaqnee achi gubbaarratti raayit kilik jennee property sana booda akkuma argitanii do not move file to recycle bin, remove file immediately when deleted. Akkuma dileetii ta'eeni yookaan akkuma haqameeni akka inni badu jechuun recycle bin jala akka inni hin galleef jechuudha. Isa kana gochuudhaa fi isa kanatti tiikii goone apply jennee okay jenna. Kana booda as deebinee as gubbaarratti deleetii goona jechuudha. Kana booda amma akkuma argitanii recycle biniin keenya duwwaadha. Wanti bade suni permanently deleetii ta'eera jechuudha. Isa kana immoo akka faayilonni achi jala deebi'anii galan gochuuf kanuma gubbaarratti raayit kilik jennee property jennee custom size goone waan gochuu dandeenya jechuudha. Apply goone okay jenna. Kana booda amma fooldara tokko yoon ka'e calliseedhuma kireetii godhee fooldara kana moodileetii yoon godhee akkuma isin argitanii deebi'ee dhufee as galaa jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Waan hordoftaniif galatooma. Chaanaalii keenya subscribe like share gochuu hin dagatinaa. Akkasumas sabaa malee Facebook fi Twitter keenya like follow share gochuudhaan nu bukkee dhaabbadhaa. Akkasumas immoo chaanaalii Telegram keenya join godhaa. Galatooma ulfaadha.